deebiin dhufe daroo kinoo riqaa ishee haadha wanki hatin gara. Arrakkan deebii dhufan godhe maa inni? Ala nama birnee waaqa sii kaasee qeeru dhugaa waaqayyo. Wayyoo utuu nan baratam gootaa eeyus goorsaan jedhe. Anammoo dhugaa waaqayyo jedhe. Kan akka kooti maal? An barana waaquma sii kaase anaan. Sitti namaa sin goorsaa dhaggeeffadhu qeerroon. Inni mee ati mti qeerroon. Ijoollee mudurbaa bareedduutti haasoo sodaattu maal taate? Maal nagamini? Hamma yoomitti ijoollee durbaa fokkiftuu wajjin umuriin kee darban jedhe. Amma yoomitti ati ijoollee durbaa fokkiftuu taasofta. Maaliif sodaatta? Namni tokko mee wayyoo maal taate nagamini? Namni tokko ijoollee durbaa fuula qajeeltuu bareedduu taasoo hin sodaata. Hin dafqa faa keessa bee. Baabaati kan hin dafqin hin dafqa. Hojii hojjete kan hin dafqin hin dafqa. Maal taatee haadha hoo kalagaa bileeti? Maaltu si argate? Hin sodaatin sitti nama daroo kinoo dhiqashitee haadha honke sitti nama dhaggeeffatu. Malan sitti hima. Hin sodaatin hin naxxa fuuldura qostaritti tsiddicca dhaqilaa akka kooti shekkedi fu'aa bittinnedi urgaa dhaqati. Urgoofti dhattee tsiddicca dhaqinaan waan sadidduuf hin qabdu hin gaafatetti siistaa irratti. Akkam nagaa keetii jirtaa? Abaloon jedhama jettaa. Si baruun barbaadeetta. Deebii tokko sila yookiin heedha yookiin ishid allaqe maalin maxxanuuf dannisita haadhoo ko. Hee jedhamteen beektu kanaan dura xinnoo gaafa turte hee jedhamteen beektu. Hee inni guddanne nun jireenya keenya guutuu wayyaanu bitaan hee qurqummee qaba. Amma durbi tokko durbaatiin beekne ciraasaa yoo hee singette hin duuta dhaqi gaafadhuun sodaatini. Hin gaafatta? Si baruun barbaade hee ishid bakka allaqe. Maalin maxxanuu dannisu nun? Maal ijoollee durbaa babbareedduu jindiddeema? Ijoolleen durbaa babbareedduun akka nuyi akka tasannee haasoo barbaadu baay'ee. Hafaaru ijoolleen durbaa babbareedduun eerotta fubeetta diiyaaspooraas jilaa fuudhaa jira. Shugar daadhee si galaa fuudhaa jira. Siingarii tokkoof jala si galaa fuudhaa jira. Hamma yoomitti durba fokkiftuu wajjin karaa kee hamma yoomitti dungullee bungujee wajjin karaa jireenya kee dabarsitaa haadhoo biraazer singorsa. Wanta kana sirriitti hin sodaatin naqi taasise bakka. Matan nanne siranan maal meeqan singorsaa? Sirradha ijoolleen dhiira. Shaaloo. Jamaa deebiin dhufe daroo kinoo dhiqashitee haadhoo kee asii gara. Arrakkan deebiin dhufe godhe baay'ee. Wayyoo darraadha kottaasuu gaddabeera waaqa beeka. Innis maayini kaleessa uummanni karaa buraayyuu kana kattaa kana dirree kana jiraatan askoo kana jiraatan madaalamii kana jiraatanii akkuma isaatti jiraatan olmaan isaanii sanbata guddaa maal fakkaata dheeman madaalamii dhaqe kaleessa. Madaalamiin oole. Isa booda iddoo teessu madaalamii keessa kaaffee bebbeekamaa olaanaan kan uummanni keenya qabu kaaffee lama duwwaa jira. Maaliif iddoo kanan taa'u nan naqe namni hin jiru qoommiidhaa jedhee naqee taa'e. Wayyoo eessaa yaatu maal taatan? Fassoo namaa jira. Nama 7 nama 8 nama 9 gurmuudhaan wal gurmeessee ta'a. Taayaasaa oola kan uumama isaa ilaaluun qaban jedhe. Taayaasaa oola mana akkam hojjetu manni kun hojii akkamii qaban jedhe maal gabaa akkamii qaban jedhe. Isa booda gaafa ajajatanii nama 7tti buna tokko nama 8tti ispiraayitii tokko. Maal taatan lagaa bilee? Hin casattan ciistaa sirreebe. Maal taatan hin jedheen? Nama 7tti ispiraayitii tokko dhuga. Nama 8tti akkamitti buna shinii tokko dhuga namni. Fuunfatee deema. Maal abbaan kaaffee sana warra akkattee gooftaa kwaanaa guba waaqayyo. Maan cuftuu? Utumee kaaffee dhiifteetu footoo stuudiyoo goote gaariidhaan jedhaan. Wayyoo ummata footoo kaachitti. Mee ijoolleen durbaa keenyaa mee ijoolleen shamarranii keenya maayinni rileeshnshiippiin keessa footoo wajjin kaameraa wajjin qabdan maayinni rileeshnshiippiin keessa waan hin beekne jiraayi. Amma suuraa kana footoo ka'uu kana jaallatame amma viidiyoo kana of waraabuu jaallatame utuu nuun jaallatan misala yoon eessa geenyaraan. Dhugaa waaqayyoon jedhaan. Maal taatan? Wanta dhibee na dhiisuu didee ispiraayitii tokkotti ijoolleen durbaa istiroo 7tti dhibanii ol kaafuu taa'anii dhugu. Bakka isa shoggee ta'e hin jedhee. Utuu sabbee laastikii ta'e waan biraa keessa galuu danda'a ispiraayitiin sun. Maayini namni boolla tokkotti istiroo 7tti itti dhiiban. Isinitti bara ijoolleen durbaa keenya dhiisa waan akkasirraa waaqayyo sirreessaa malakkasi. Wayyoo sirreessaa ala. Yoon qabdan ta'e dhufeen isin gaabbasuu isin afeeruu nan danda'a na waaman. Nuun qaanessina maayinni ispiraayitii nama 7tti ispiraayitii tokko dhugan. Of sirreessaa. Shaaloo. Jamaa deebiin dhufe daroo kinoo dhiqashitee haadha honke asin gara. Har'a akkan deebiin dhufe hongodhe maayinni amala sirreeffachuu qabnu kan ijoollee dhiiraa.
dhaggeeffadhu hin deemini. Scrolling godhi dhaggeeffadhu si fayyada. Dhugaa waaqayyo. Innis maa inni akkaataatti mana fincaanii fayyadamnu. Hundi keenya ijoolleen dhiira. Ijoolleen ishee baranii mee karaa kana. Dhugaa waaqayyo. Thank you. Ijoolleen dhiira. Wayyoo. Sitti nama dhaggeeffadhu. Akkaataatti mana fincaanii fayyadaman. Tokko isa jalqabaa. Inni olaanaan. Yeroo mana fincaanii lixxu isarra ta'an sanarra achool miila fuuteen irra teesse fayyadamtu maal taate? Afur quphanu. Wayyoo. Maal taate irra taa'u malee taa'umsa irra taa'u malee saara koo irraan quphanani. Anuu bare uummanni. Quphanii dhumaa jiru uummanni. Sirreessu wanta kan miilaan achool irra yaabbattee hin ta'in. Utuu mee kufti achi. Taa'umsa keessi tarsaa. Maddii taa'umsa keessi tarsaa hin jedhe dhugaa waaqayyo of eeggadhu kun. Sitti ni lammaffaa. Gaafa fayyadamtee waan gootu gootee fayyadamtee fixxee baatu inniti mee utuu bishaan ittiin gadhiisin achitti dhiiftee baatu maal taate? Baankii maalii yattee birrii maalii dippoosit gochaa jirta kan achumatti dippoosit gootee baatu. Wayyoo nan gubadhe ansi biraa bishaan itti gadhiisan dura waaqayyo. Tokko keessa bee achitti gogee achool si ilaala tokko laala achool si ilaala keetti. Funyaan faa gurra faa arraba faa qaba tokko. Maal lammi si'a namaan nyaatan jedha. Wayyoo. An jireenya mi'aatti kan akkas ta'e dura attam fita'a namni durii. Narra kan sirreessa bishaan itti gadhiisan dura waaqayyo. Sadaffaa. Dhaabbattee fincaan fincooftee itti raaftee fincaan gaarii kana. Fincaan keelloo san bishaan nuddanii isinii fincaan keelloo kana itti raaftee bicaa goote keelloo duwwaatee manni fincaanii dhiiftee deemta. Maal ta'a yoo dhuftee irraa xara daankee duwwaasee ta'e nama meeqa itti fayyadamani? Maal taate haadha koo nagaa miti ati? Maanuuf nufisiiftuu ijoolleen dhiiraa nuuni? Maqaan nu obsisan isa arfaffaa. Barreeffameera gaafa laxxee mana fincaanii galtu barreeffamee jira. Kan shamarranii kan dhiiraadha. Innis utaaltanii kan shamarranii keessa galtan maayin? Maal waan hundumaa keessa utaaltanii maa galtu? Mana fincaanii adda baafadhaa dira waaqayyo. Narra kadhe. Wayyoo. Dhiisaa mala kana sirreessaa dira waaqayyo ijoolleen dhiira. Isinin gorsaa haadhoon kee kinoorii qaashtiin kasi jaallatti si gorsiti. Of sirreessaa.